Akkas. Waan biraa maal qabda bishaan cinatti? Bishaan man qaba. Ani wangeelaan qabadhee dhufe. Bareeda qabattan. Natti lallabaa ka. Hin fudhattu kaa. Naaf fudhadhe. Hayyee Iyesuus nama jedhime. Hin jettu. Irra deebi'aa dhagaan jiru gurra jala na ba'i. Akka jedhe Iyesuus ani dhugicha isa Waaqayyoorraa dhageessinitti meeraa isin ana nama akkasii ajjeesu barbaaddan jedhe. Nama jedhime Iyesuus. Jedhime. Yesuus isa dhugicha waaqarraa dhaga'ee nutti Yesuus waaqa. Kana kuno. Kanaafin isin jedha. Takka kiristaanni mee wangeela fudhatu eessa jira ree? Ani kiristaana ustaaz. Abish. Maali ati waaqeffattuudha? Amantiin qaban. Ganda amantiin qabne dhaqiree deemi. Maaltu si galcheeti? Akkasuma irra wayyaa'u barakadha. Maal uummata Ganda amantiin qabne hin jira. namni addunyaa kan namni amantiin qabne jiru hin kijiba. Namni amantiin qabu jedhu wohumatti amana. Waa atti amanuu jira malee akkanumatti hin jiraatu. Sammuu isaa takka yaaduma isaa akkanumatti hordofa. Takka siyaasaa, takka agartee kana waaqni waa uumamni wayinuma jedhe wohumatti amana malee waaqni illee hin jiru kan jedhu akka gartee uumamni kun inni kun bakka wayirraa dhufee akka qaamni tokko isa argamsiisee amana malee takka ofitti amana. Wooma duuka masakam. Mishinari dubbatu. Mishinari qubsa daalacha. Jir kam goonare akkam. Yes, nageenyi san baraadha. Yoo yaa babaaroo nagaa abbooti. Nageenyi si baraadha. Badhaadha dansa. Maatiin si nagaa. Danda. Hin dhaga'amu nageenyi baraadha jedhabbo. Hin dhaga'ama neetwoorkiin kee dansaa miti. Nageenyi baraadha. Akkam ati jirta? Jira. La ilaha illallah. Amira. Akkasii kunoo adumne nagaan dhumne. Wayyaa. Nagaan dhumtani nagaan gad dhuftani. Maaltu lallabuu jira bira. Network rakkisa. Maa nageenye kana. Hayyee galatoomaa baqa. Ayyee. Siifan eessa deemta? Maatiin nageenyi baraadha. Isin jalaa. Dhufne kunoo. Haa teessu bootaa maal barba bootaa hunda namatti ol gurrannee maal nu godhan? Dandeenye. Dhabne. Networkiin kee rakkisaadha mishinari. Jajjabaa manam gaafachuu jirta. Gaafitan titan akka malee maachee aga dhufe. Akkasii. Network Erga wal baranne kaa'amma. wal baranne waan Yaa jedhu tokko walii. gara baga Yeessuun dirqamaa mire. waa yeesoo hin lallabna birriitti galchi akka midhaayisi dansaa tolchiiti gartee sagalee maneenoo waaqayyoo kanallee hin lallabna gadi koottu nam jeequmsa wayisi bira jiran mallee hin dhaga'amu Dhugaadhaan baay'ee sirriillee miti naannoo Ugaandaa kun amaadha sirriidhiti. akkas ati kiristoosiidhaan hin fudhatta kanatti rakkanne gaaffa hin danda'u ijoolleen dhaggeeffadhamu neetworkii ta'eetiin if dhaggeeffadha mira hunne Amira duba akkam gootee jirta amma ati eega akkas taate amantoota biyya lafaarra jiru kanarraa seewwatulleen hin jirtu Maal jechuudha? jechuun kaama dhiiste kiristaanaas dhiiste islaamaas dhiiste waaqeffataa keessaas hin jirtu egaa Rabbi sinaa qajeelchu tassinuun waa qajeelchu kan. Amen akkasuma hin qajeeltaa bara eega pheenxee keessaa baate shakkiin qabu warri hin qajeeltaa
Dhugaa. Maala ustaas akkasin jedhidha Eh? keessan nama arrasitii jirra. Sindi warra amma keessa warra keessaa san sodaata namni. Achiin si dhufee yeroo gaafii gaafatan maaliif keessaa na dubbisi jedhan. Maal jechuu? Uffaatu jedha. Hooyya eenyu jedhaa lakkaa'in sii fixa galmeen isaanii na bira guutte hundi Maalaan beekani tokko isaan hin dubbisu. keessaa na dubbisiin maali? Wangeela nama barsiisuuf Keessaa nama barsiisanii? maalaan beekani waan nama barsiisan keessan. Haadha manaa keessaan barsiisan malee hawaasa biraa maal keessaan barsiisan? Keessaan barsiisu. Keessaan sin lallabuu deema. Dhiira miti durba. Durbi yoom lallabuu eegalte wangeela? Maa wangeela namatti himuun dhiiraaf dhalaa qabamu. Hin qaba yaa Paawulos dhoowwee jira kaa. Ammati si dhiisee wasayyata bira. Biiftuu? Biiftuu? Mujaa'ilu. Abbaa caalii neetwoorkii keessanii diimaa kana qayyii kana agarsiisaa taa'aa jira. Warqii galchaa jedhan. Warqiin meeqa galchaa iyyee. Dhiiraan isin ol baasa. Dhiira barbaada. Suusuun ustaazi isin eeguu jirti shaadaa qabachuuf jettee bara. Suusuun maan eeydi jiran gaafas biyya imala jiraas. Jechuun subhaana yeroo callaa rabbiin argamsee jedheen achi wargiseen deemu koonnaan jedhan hawaamanii neetwoorkii ganda adda addaa dhaqina qe'ee. Subhaanallah yoo duute rabbiin nun dhiisu subhaanallah qabsiisa abboo. Inna lillahi. Jalaan bu'e bakka ustaas. Maal jala buute? Tii qabsiifna jennaan du'een badaa itti abu mu'aad mana. Subhaanallah. Ana duubaan gaafate warra dur itti lallabuu hirnuma amantii. Jenneetun rabbiin si yoo asiin ga'e galanni rabbiif haa ta'u osoo lubbuun jiru nutu obbo Musaanis osoo jiru bara obbo Musaa baga geesse. Warqii kottu. Obbo Musaa. Waamee Maqaan kun naa ta'e obbo. Bakka naa baase. Abu Moozu maka siin hin jiin obbo Musaa siin jedhan fudhachuu malee maal gootati? Shakkiin qabu. Kottaa jedhana. Subhaanallah. Ergadhaa ijoollee maaloo? Ergadhaa ijoollee keessa barbaaduun mushkila. Subhaanallah. Eenyumee. Faniin tunoo kottu fanii seenetii shaadaa qabadhu. Obbo Musaa. Rabbi Musaa wa Haaruun. Taaftaa godhaa jira namaaloo. Abbaan caalii achirra dhaabbate. Oo chaarjara kiyya du'aa jira qoy ittiin fida. Fanii. Fanii. Abdii deebi'uu guddaa. Taaftaa godhaa mana miliyoona 5 galchaa jedha miliyoona 3 fa'aa jiran maal taatan. Maaf nama 500 immoo 400. Allahu akbar. Subhanallah. Sabdiin jedhin haa jiran akkas. Rabbii beekaa nama hundaa wayi. Rabbii gartee islaamummaa jira kanaaf haa kan. Anumaatu ana duubaan qabatin jedheen inshaallah sanumaaf isiin. Jirtu? Nagaa qabdaati? Harki kee kun iddoo kanarraa yoom deema? Imala wayin deemee dhufe. Aamin. Akkamati nagaa?
meeqaan na booda maqaas geeddaratee bultuma kana keessatti egaa amma barachuu bira qottanii barsiisuullee dandeessanii amma aadaa bira qottanii boy nama meeqa firaa dhorkitanii ka dhufe Yesuus hin fudhadhu Yesuus waaqayyo keeti nuuf deegu jedhe dhaabbadhu ba waaqayyo hin duu jennaan achuma dhaabbatee fi hoo nama meeqa ijoollee dhugaa akkasittiin mee eessarra jira bakka kana barsiisa nama waaqayyo iddoon akkana jedhamu kun jira amani atin amannee jedhan kiristaana keessa guddadhe waldaa keessatti hin guddadhe maatiin kiyya akkana siif hin gaffiduu danda'e maatiin kiyya ati iddoo gartee maali sana onta jeen garee shahaadaa tana subhanallah kana dhoogu jiran ijoollee rabbo ashhadu jennee deemna laphee ofii rabbiitu namaa bana Inshallah Ustaz Apomya. ebbisi alaafee adde shawaan tunoo didde dubbachuu amiira shawa amiira Wayya Ustaz. maqaan isii ha ajaa'iba egaa ilmi abbaan abaare gufuutee sudhaa jedhan Maaltu ta'e? ilmi abbaan abaare gufuutee sudhaa isaa jechuu dhageesse Hin dhageenye. abaarsa yoo qabaatan gaangee abaaramtu fe'atan jedhan Har'a dhaga'uufi. waa baay'ee dhageessee marra hoyoo Ilmi abbaan abaare baduu sanan beeka garuu gufuutaaf deessuu isaarran dhageenye. Eka gufuu ta'e sudha isa abbaan abaare abbaa kiyya achi taa'een eeguu jira jedha waa hunda gufuu sana cufa abbuma ofiis gufuu sana se'a السلام عليكم استاذ عرب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتوا جماعة جرى الحمد لله إيميل الرادي بتاني إن دا نبودا فيها قد دي بتربان جد إيش يدران فرا ولتي لا ما كان فرا ما جتن دفني فرا دي بني يوترني غوني كويك تريب واسابر سنيبيل بالله سنيبر سنفرا ما دفني فرا سنديسن هنا وسابي خدتي سيتين دي ميت إن شاء الله هو ده أنا بقول واسابرت أيه أبي خيارا واني عندي للبا ترتين سيا كان تلفونا في الرأي واني قدر أكم نجيا ماتين نجيا والله كنت نجا الحمد لله ما شاء الله شاشة بقى جراتن فيارة الحمد لله جواد دابي مين أنا كريستانا بيفتو كريستانا سي ترينغا دادا إيه سانوما قلت جواد إن شاء الله أمري كيف أنا جلكنا إيه جولة دوا بتير ما شاء الله ما زي ما كنا ندينه إيه أولو نكى أنا بيكانني ولا واقعي رجع ولا أبو ما أستوكت هي تو رجع على كثير تكسي هولا تكسي بيفتو توفان تيا هولا هولي تيتك أو تكبر دقيقة هولا تكسي في ولا كوتو يجرين غوري يولدي مطال يجرين مطال لا ولا ميتي جاتودا ماري ما جرما يبر يو دعوة غير شهادة إنك فتين جرا يتنتلو برام أبا في دمان تي جلا دي نيجي فتين يو غير شهادة شفات يو ما تشوف دي مسبنا أكاس يرو كان 24 ساعة تعتبر نمني غير تعتبر نوتي سيرفيسا تجاجل ساعة دقدم يفرس سرارات ساعتي خلينا نبر الدنيا رانه كان بمطمئن ساعة دقدم يفرس بنو Gurbaan tokko deengada kan hundee dheestaa.
Akkanuun jedhe gurbaan tokko deengada isin warri garee shaadaa kun maaliif sa'aatii 24 mana bantu mataa nu bantanii jedhe torbanitti guyyaa tokko qofa banaa jedhe bakka hingaa jedhe hingaa guyyaan tokko qofa dhugaadha jedhe. Isa mataa banuu fi mataa isaa san banuu fi. Mataa isaanii san banuu. Maa jedhe torbanitti macaafa yeroo torbanitti guyyaa tokko kan qabatanii guyyaa tokko callee achi deemanii sa'a 9:10 charchiisanii 12 baanii sa'a 3 sana fuura qulqulluu jedhanii maalii qulqulluu jedhanii waliin dhawanii deebi'an achi. Wanni takka eegasii namuu dalagaa fi jala tarquban qabu. Sa'a 24 so sa'a 25 jiraattee uni goona nuti tokko jedhee bar gaafa Ameerikaa rafee Afrikaan ukkee gaafa Afrikaa rafee Awurooppaatti kan biyya Arabaatti isa uummanni keenya jedhe. Biiftuu akkasumaami. Sirriidha. Ani illee natti hin tolu yoo manni keessan banamee hin jiraanne. Hundinuu asirraa waan barbaachisan. Guyyaa jalqabaan feeti. Gadda kana kaleessa gadda ta'e hin beeku manni cufaa ture barbaadees hin dhabe jechuudha. Akkana. Mucattiin tuunuu amma mucaarada jabaa taatee akka haaraa itti qabsoo lafaa kaafte hawwii moo. Hawwii walaggaa hawwii jaalmarroo. San qabsoo uummata firaa dhorkatee hawwii jaalmarroo akka haaraa itti lafaa kaate. La ilaha. Sun qabsoo haaraa eegalte. San islaamummaan galtee. Qabsoo qeerroo tama 2017. 2007 akka Awurooppaa san eegalte gaafa TPLF kuffisanii tokko. Irra deebitee amma kaastee lafa rivolution wayii kaastee bara. Qabsoo jechi barreessite. Hunda firaa dhoogite siin alhamdulillah. Amma waatu galee fi bara uummanni akka duriitii miti. Damma ijoolleen ni beeyti bara amma. Uummanni yoo waa galee fi wannaadha. Namni yoo waa galee fi qonnaati miti. Aanalla. Magaalaa keessa taa'aa jirraati. Abshir. Saamee ka simbira sa? Akkas wallahi no bira amma asra sa mata kadura salane bire. Ya salam. Amma zuri na bira ge ujir zata kafe. Saati walla bakas. Ya rabbi kiya. Nayya bare dara. Magala kaisa. Rago da wanna fayya rabbi sinagalchu. Alhamdulillah. Akkana me mal barbadan naga amne ifuma islama wali lallabu male akkata anu damne bifto. Yoo mana gartee barsoo keessadee nuuroo kutan. Isin baqatannatti fakkaata malee ustaaze. Ijoolleen isin baqatannatti fakkaata malee wala raajii, wala faarfataa, wala paasterii manuma kana oole har'a. Dhuguma inni ganamaa tokko adda baay'ee tokko jechuudha dhugaa rabbi baay'ee nama ajaa'iba. Subhanallah akkasii bar indi daniif bar waan ajaa'ibaa dhageessaa bar deebisaan isaan deebisanii fi. Ustaaza Mumuwaa isa amma dhufee isin baqatee yaa'e tokkodha bar. Profeet isa jedhu tokko. Akkasii. Yeroo nu Oromiffaa soofnu inni Chaayina nyaasa. Chaayina seegalanii? Chon nyumbaan kan baana sombara. Chon. Aazaan godhe akkatti. Amma dabalatee taa'etti fakkaata. Wallahi waa rakkannee akkuma taana jira. Waan ani gaafin an gaafa dhiisee waan biraa natti haasa'u. Dadhabeetiin dhiisee gaafuma boqonnuma dubbisuun dadhabee boqonnuma takkeessan dubbisuun dadhabee. Wallahi. Fiti gaafii gulaalii walitti na gaafadhutti na daqiiqaa na kana jaasiifin ibsa. Aboo waan ibsaatii miti waan ragaa kan ni durachi booda ibsi. Akkana jirra Abuu Xalaa. Nabbisi na gargaaru. Paastarii profeetii tokko ganama kan eeda miseejii barreesseef gama keessaati. Waan jedheen mata dureelee haga tokko wayii kennee fi marii haa goonuu jennaan waan naan jedhe. Akkanatti siin galu lakkoofsa quxurii keenyaa kennaan jedhe akkas sii galche. Gara qaruuraa firra gannagaa sitti haasa'u deema wangeela. Sun akka warri garee shaataa uummata ibiddaa fi qilleensaan bubbee cuubaa jiru qaba. Rokkee tokko man qaba isaan. Waan jedhe haaraya suni dhiyoo tana olaa waaqayyoo ta'e qabbeenatti fakkaata. Waan jedheen silki quxurii keenyaa kaayi naan jedhe yoo jala kana jiraate iskiriishootii hin garsuu danda'a quxurii keenyaa kaayi akkanatti siin galu naan jedhe. Wallahi maamla qabdatu. Eessa kuni maybe mana barumsaa irraa kakaleessa gaafii gaafate sani kakaleessa abdiin gaafii gaafataa ture sani bar abdiin kaleessa gaafii gaafataa. Guyyaa irraa gaafachaa oolaa qaba. Yeroo abdii waan tokko gaafate ka obbo jedheen duratti obbo jechuun biyyatti nama guddaa jedhanii obbo Muusaa jedhana abdii jechuudha. Maqaa kana eegatti deemte waan haaraa waan maqaan naafee jedhe. Wallahi abdii.
Abdii obbo Muusaa biyyatti obbo jechuun biratti nama guddaa yookaan nama wannaatiin jedhanii obbo jechuun yookaan maqaan nama yaamani. Daa'imni kaleessa dhalatee maqaa guddaa kana fudhate. Yaa Rabbi kee. Wallahi akkasi. Moota ajaa'ibaati. Alaa ijoollee mana geemuu itti ijoollee mana geemii taphattu hedduu nama daawwat deebitee barra. Deebite oyyoo. Sochiin asirraa godhamu kuni waan ajaa'ibaati. Laka alhamdulillah. Uummata adii kan akka inni itti islaamu nama arge bar wallahi ajaba nama ajjeesa. Guyyaa Rabbi guyyaan namni masjida dhufee shaataan qaban hin jiru. Onlaayinuma kana waa dubbisanii waa dhageeffatanii waa qaraanii dhufanii shaataa qabatan bar. Akka jabaa kanatti riisarchi godhanii bar. Kitaaba filosoofii dubbisanii, ka maalii dubbisanii, ka jaalalaa dubbisanii, ka haala jireenyaa, ka ikoonoomisi kitaabota addunyaa kanaa osoo bitan osoo deeman kitaabota amantaa qo'atanii dhufanii shaataa qabatan. Akkas. Uummanni akka isaanii waa dubbisan jiru keessatti uummanni biyya kanaa uummanni Jarmanii tan amma Awurooppaa keessaa sa'aa 24 kitaaba harkaan dhabdu kitaaba gurguddaa kana yoo karaa deemtullee asirraa magaalaa tokkoo deemtu haa karaa deemtu akka iji isaanii badduu waa dubbisu uummanni. Uummanni waa malee sammuun hin banamne. Subhanallah. Sammuun bana namni marruu biiziidha namni jireenyi biizii godhe namni tokko kataa hin gartu. Wallahi lazim yaa akkas waan dubbisu deekuma wallahi. Wallahi akkasii. Abbaa Caalee anaa dhufu. Abbaa Caalee imala deemeeti barakke jedhe innaa dadhabe keessa pheenxettiin lallabuu dadhabe jee pheenxeen na dhufte. Ite dummaatte. In dadhabe sa'a kalee sa'a meeqa sa'a 20 fi maal jedhaa miti asirra. Imala dee subhanallah. Akkas inshallah. Rabbi alaafisu. Obsi. Booda hin bana mana garee shaata saniin bana mana sun faayira laaba uuti inshallah. Akkas hayye. Assalamu alaikum booda deddeebi. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Obsanet. Ismaani beeko takka moo biraati. Wabii jiisa jette obsinet. Maa namni ganda kana godhu fudur nagaan waaqayyo si haa ta'u jaarsanaan jechaa lolaa dhufti amma cal jettee firra. Waggaa hafuurri baga isin keessaa bee hamaan san. Keessaa rukutameera bara ustaas. Nama hedduu keessa boqotee bara hafuurri. Hin boqotee. Wallaahi. Ijoo hin jirtanii. Alhamdulillah. Akkas. Kan biraas ni barbaannaa qoyaa mee nama hafuura qabu wayii. Allahu akbar. Allahu barbaaduudhaan rakkannee bar. Mee ijoolleen musliimaa kaa gariin bootaa bana silaa bar ijjiti ija qolollaa aadiinaan jee bar tokko. Ani amma gartee beentee malee arguun gan rukkute. Ustaz. Naam. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Kana. Nana kejira. Islaama. Dammaqsa. Dammaqsa saba. Nagayami. Nagaa Islaama moo kiristaana? Oyye ustaz. Islam wallahi alhamdulillah. Masha Allah. Waga Islaama taateyye. Peentee barbaadu jira beektaa dammaqsaa koo. Abbo wallahi sagaluma kee kana waluma dubbisuufu. Ayyee. Akka malee taabaa ture. Waga dubbiste maatii teete kam nagaa? Sagaluma kee kana dubbisuufu jechuudha. Nagaa wallahi ustaz akkamati. Yohaannis takka kan dubbistu. Nama tokko ol naqimee gaafuma takka si gaafadhaan illee. Hin jiru namni dhabeen dhiisee nu firra. Gaafii takkaan gabaafii silaarra. Boroma yoo dhufan malee har'a nu galchimee namuma tokko har'a. Rabbi si alaafi itti karadhu gaa. Ustaz nu gaafachuu jedhanii dhabanii. Anu karaa rabbeetiin waa bitadha jedhee dhabe. Har'amee tokko haal seenu. Rabbi si haa gargaaru wallahi. Ustaz umriin nu dheeradhaadhaa waan gaarii dalagu jettanii. Amiin hunda keenyaa.
Peentiin sadii barreeffadhaamee jiran koottaa. Jiran. Suusuu hin dhufti inshallah abshiru. Muslimaa miti yaa jamaa kiristaanonni yoo jiraattan barreessaa. Muslimaa miti. Islaamonni Osoo hin taane kiristaanonni. manarra ergattanii hin guuttan geessira jira keenya. Silaa akkanuma kiristaana takka takkaan dhabdhab ol godhanna. Guuttaniiti maal goona isin jaalanna nu hordofuun bareedaadha. Ammoo yoo geessira ergattan ka'a. Waliin haasaa numa barbaan iddoo carraa argannetti gizee rabbiin nuu kanne waliin haasaofna isin jaalanna isiniin malee asirra taa'uun isin jabaatti beeytu. So isin manan rukutaatu waan nuti yennu kana barreeffachaa. So jedhama kana daawaa goonenneeti islaamummaa bareedu rabbi nuu kanne. Obsine. Abiti. Amma hirriba kaate. Lamuutii godhan deemi ture dhiifa. Akkas. Wareera akkam? Ma jirta? Abit. Tara galata rabbi. Aga jiraatti. Of jaalattaa mi'atiin tun? Akkam? Onni lama ofii kannite? Gargaridha mee wannichi. Gargari? Aayu malkeessa. Onne samaawii fi qayyi onni tun diimtuun tun. Hiika qabaggo. Bifa garaagaraati garuu onnummaadhaan tokko mi ustaaz onnummaadhaan tokko. Tokko onne takka onne lama tun. Akkuma Waaqayyoof Yesuus waaqummaan tokko onneen illee tokko. Sillaase onneen laal takka se keessa jirti jee lama ala jirti. Onnee sadii onne takka qabda. Lala an kana yaadee fiti dhiifama. Walumarra fidee barsiifanis waa yaaddeen jenne. Amma garagaraa naan jette ka bifaan wanti addaa. Hiikoo qabdii naan jette. Ani biyyoonni kanatti yaadeefti isin waan biratti yaaddanii an garuu. Maalitti yaadde? Teetuma sadii yaadame san barbaanne. Lala inni si yaaddana malee. Nuun galu hafuuraa malee sanis. Wanta hundumtu hafuuraa malee namaan galu namaan hiikamu. Onneen ayyee onneen isiin maqaa taa biratti aantu sun isiin awwalaa tun tan duraa tun maaliif dhaabbatti? Onneen ishii deemtu sanadha. Inni maaliin kuni odduma argetti argamanni. Onneen ishii deemtu tun argamu. Bakkuma akkuma wantaa adeema jechuun hafuuraa bakka hundatti sana. Ayyoo. Goobas. Nagaan siif haa ta'u ati ammallee peenxee moo islaama? Ammallee. Ammallee dhugaa waaqa. Ammallee lama sana hordofuutti jira akkoo. Maan hordofta maaliif agartee rabbiin hin hordofneeti mari nabiyyoota Yesuus maaliif duukan buuneeti? Jalqaba nan baradha kaasin rabbaasti qajeelummaa nama barsiistu moo ijoollummaa nama barsiistu jalqaba. Maa akkamatan barnoota jechuun ati barnoota amata waan 12 baratanii miti. Barnoota guyyuma tokkotti waan rabbii takka baratanii sa'a takkattu baratta. La inni barnoota isa waggaa 12 baratanii tura salpha. Rabbiin ammati rabbiin hin baranneeti waa'ee rabbii eenyummaa rabbii. Maaf hin baranne? Okay rabbiin dhugaa kami? Rabbiin dhugaa meeqa? Inni sanoo kami? Inni sanoo eessa jira? Gaaffiin keessa naan galle. Waaqayyoon dharaa biyya lafaa kana jira moo hin jiru? Waaqayyoo dharaan? Waaqayyoo sobaan jechuudha? Waaqayyoolii kan jedhama, waaqayyoolii sabaa, waaqayyoolii tolfamuun kan jedhama biyya lafaa kana guutee moo hin guunne waaqaa fi lafarra? Akka ajaa'ibatti guutan malee. Sana hunda keessaa kan dhugaa kami? Waaqni dhugaa kami? Waaqayyo dhugaanii kan inni dhugaanii kan hin sobne kan hin hanne. Waan jedhe Yesuus waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofa jedhe. Aywa. Si galee? Eeyyee. Dhuga moo soba? Dhugaadha malee. Akkas abbaa malee Yesuusa waaqayyoo dharaati moo waaqayyoo sabaati? Amma waa si galu qaba. Yesuustu jedhe ofumaaf jedhe amma fakkeenyaaf namni gartee namni afaan Oromoo beeku asirraa obsineet qofa yoon jedhe namni biraa ni beeka jechuun itti fadhe moo suma qofaaf beeka jechuu kiyya? Namni biraas beeka malee. No. Afaan Oromoo akkasiin. Namni afaan Oromoo beeku obsineet bichaadha yoon jedhe hima kanatti dubbiin dubbadhe kanarratti
jechi kun namni hundi afaan oromoo ni beeka jechuu kiyya moo si qofaaf beeka jechuu kiyya? Namni hundaas hin beeka jechuudha. Laa ilaaha illallah. Fakkeenyaaf Okay, amma namni obsineet afaan oromoo mana kana beeku keessa duwwaa mana kana dhabicha. keessa daawwattoota keenya mana kana keessa takka mana keenya keessa amma fakkeenya obboleetti mana keenya keessa maatii teenya keessa dubartiin takka qofaatu jira isheenis obsineeti yoon jedhe dubartii biraa ni qabna jechuudha. Eeka. Eh? Biyyee hubadhu duraan isaas jechaa jiran obsineet lubbuu akkaataan Adeera. Lala dhugaa waaqayyo naa galeera garuu Beekaa gaaffii diddiibar. jallaa waan na gaafatanii kan deebisu. Amma gaafii okay diriiraa si gaafadha kana dhaabbadheen si gaafadha ol ka'ee qoy. Homaa lala dadhabdaniittu malee anaa jettanii kan kaafatan. Kaanaanis immoo ka'a. Walaala kana shoggoddommas. Gaafiin diriiraa fi jallaa qaba waan jedhe akkana yoon jedhe afaan oromoo seeruma afaan oromooti. Maatii tiyya keessa maatii abummaas keessa dubartii takka qofaa jira isheenis obsineetu yoon jedhe dubartii biraa obboleettii biraa ni qaba jechuudha. Dubartiin ni qaba ni jirti jechuudha dubartiin tokko jira jechuudha moo lama moo sadii moo afur jechuudha hin jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos akkana jedha jee goobas. Yesuus Kiristoos waaqayyoon tokko qofaa tokkichi dhugaa sanis abbaa qofa jedhe. Waaqayyoon biraa ni jira jechuudha. Hin jiru. Goobas akkumaan ani dubartiin tokko qofaa jira takkittiin maatii teenya keessa takkittiin sanuu obsineetii ani dubartii ta'uu hin danda'a jecha san keessatti. Hin dandeessan. Amma fakkeenyaaf dhiira amma fakkeenyaaf maatii teenya keessa dhiirri tokko qofaa jira innis anuma yoon jedhe anuma qofa jechuudha kan biraa jiru jechuudha. So Yesuus Kiristoos akka jedhu waaqayyoon tokko qofaa jira jedhe tokkichi sanuu kan dhugaatii innis abbaa qofa jedhe. Kana jechuun namni Yesuus waaqayyoo jedhe waaqayyoo dhugaatti ama waaqayyoo dharaati. Waaqayyoo dhugaadha. Hin ta'u. No. Hin ta'a malee. Hin ta'u. Yesuus akka jedhe Yesuus akkana jedhe Yesuus waaqayyo Yesuustu dubbachuu jira waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofaa jedhe. Ati dhuftee Yesuusin waaqa jetteen waaqa dharaatti ama waaqa dhugaati. Eesuma akkas jedha iddoo akkas jedhu naaf hidhaame. Yohaannis 17:3 dubbisi. Isin akkuma macaafa yerootti dubbattan malee hiika inni hiikuu barbaade gadi buustanii iyyaanne. Maali hiikee? Akka macaafa yerootti dubban kana bara. Okay, akka jedhe Yesuus. Akka nama kitaaba dubbistuutti dubbisiin akka quraana jaallattan sanatti akka quraana dubbistanii itti sanatti. Akkamiin dubbisnaa? Yesuus Kiristoos waaqayyoon tokkichi abbaa qofa jedhe. Yoon Yesuusin waaqa jedhe waaqa kijibaati. Waaqa dharaa waaqa tolfamaa ta'e jechuudha. Yoon hafuura qulqulluu waaqa jedhe hafuura. La isaan ala. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sana hin jedha dhugaa. Wangeela irra waan akkas jedhu yoo jiraatan kiristaanaan ta'a hin jiru waan akkas jedhu. Nan baasa dhugaa waaqayyoon. Dhaggeeffadhu fanii akka jettume dhaggeeffadhu. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan tokkummaa waaqayyoo jedha. Yoo jechi kun jiraate ani pheenxeen sii taate islaama taata. Dhugaadha nan taa'e nan baasa na eega. Wangeela fidan eega. Aishee dhaggeeffadhu jedhan fanii dhaggeeffadhu jette fanii hin jirtu. jira dhaggeeffachaa jira. Dhaggeeffadhaa gaa kijiba islaamaa kijibamoo nama abumaasi kijibamoo islaamaa fi kiristaanillee hin jennu mucaatanaa kijibee dhaggeeffadha akkanuma firraa jechuun jarana waanuma dhageessan qofaan hin deemina amma deemaa jee Yesuus Kiristoos deemaati maqaa abbaa maqaa waaqa abbaa hin jenne maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa qulqulluutiin cuuphaati barattoota koo duuka buutu barattoota taasisaa jedhe sadeen tokkummaa waaqayyoon jedhu amma bakka tan dhuftee cinquu deemti waan hin jirre. Maqaa isaa obsineet si obsine irra obsin jiru islaama taataa qofa ol qabda na guddisaa hin guddisaa egaa. Wallahi si. Deebitee? Laan deebinee barbaadaa Oh, eessa qotte ol jirti obsee biraati obsee kam? Dasa. Salaamu alaikum nagaa waaqayyo siif haa ta'u islaamu moo kiristaana? Islaana. Islaanidha? Yooyya? Fuula kamii gad dhufte? Ana moo. Inumaa jiru dhufama. Fuula kam jirta? Nangarkee jira.
ايش Hmm? فلا كم Gar Kenya jir. Kenya. غير كينيا سيما Lama. karibu Stare. asante Aye. welcome jenne Kenya Anillee isanii waliin turree miti onana isanii bira dhufee miti. yaadadhu gaaf yoom Nama wayii gar keessanii naaf fide waliin turre. sikumbuke I don't know yaadadhu baay'ee waa baay'ee fanne peente tanaaf biizii nu tolche Aye. fuula keenyaa fuula kam keenyaa ees naannoo kam Bandagaani Gar Nairobi kan jiru. Nairobi maali section 8 Mlango Kubwa eessa to imara daa'ima kanallee Garasli jira. As jiraatti. Fuula madaara isaanillee turre waggaa meeqa dura waggaa 20 fi maal dura. Dhiira kana waan manni barreessa. Foloowisni ergata dhiira jedhee waan manni barreessa. Yaa Waaqayyo keetu diqaalaa jedhaniin dhugaa Yahudaan. Itti anaa rabsita. Okay, obsinet? Wayii anuma. Obsinet takkaa jira jechuu gubbaa. Kunoo ishee kana laanna cinaa. Ishee tanaatu Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Waaqayyo Fura Qulqulluu, sadeen tokkummaa Waaqayyo jedhanii kanaa hin jiraan an jette. Yoo jiraate ani amma gooftaa akkana sii furadha. Ati yoo islaama taataa yoo eeyyeen an jette. Maaf rakkina ree? Obsi! Namni abuu mo'aas harka seenee. Maal haa jedhu? Urjiin hin dubbattu? Urjii maali? Urjii! Urjii Oromoo? Allah kutta isin jechuun. Seenaa meeseejii dhaamsa qabdanii? Obse? Wayii. Waan gaffiddanii? Maal qabattanii kan dhuftan? Nagaa malee waan qabadhee isanii dhufa. Onana beektaa isanii biratti islaanii ture. Akkasiin yaadadhu bar. Subhaanallah. Maal addaa banne ree bar. Subhaanallah. Waa soomaa jirta eessa achumaan tidhaa hin qottee bar. Kun yeroo suni biizii ture naani warri bakka warra wayitti gara keessanii naaf fidanii turan amma nama wayitti kana dubbistee anatti wasii barsiisan aan jettee turte duba isiillee waliin garre. Abdii dubbisime abdii. Abdii Abdii jechuun abdii garee shaadaa warra barnoota garee islaamummaa dhufee fuulaa itti sooman fuulaa itti baratan isaantu waan tolchaa barsiisota jiranii abdii abbaa ruumii kana isa foloo godhi mana garee dubartiin itti barattu jira achi keessatti aadii asii godhani zuumii keessatti tole. Obse. Wayii. Isa biyya kana foloo godhi abdii Musaa kana foloo tolchi. Lakkoofsa keetis itti barreessi inshaallah okay. Follow walirraa qabnaa yoonana follow deebisee ture. Okay, waan ni barreessiif lakkoofsa kanniif ka. Fuula Nairobi warri jirus baay'eedha. Fuula Nairobi faa nama baay'ee jira miti. Fuula sanitti faa nama sii goona inshaallah. Tole? Baay'ee bareeda. Baga naan dagadhee bara. Annama islaamuma irratti dhalate see amma naan irraanfadhe subhaanallah. Poole saana forgive us. Baga jiraatte. Jabaadhu inshaallah rabbi siiva. Laaffisinna tole? Baay'ee bareeda. Bareechii baradhu tole. Yoo waan soomne waan baranne waan dubbisne beeytaa. Peenteen kallattii hundaan olte. Yesuus fudhadhu siin jettii bar kanamatti. Kasii bar. Baga islaamummaa rabbi sii kanne. Alhamdulillah. Islaamummaan bareeda.
Naannatti bareedin. Abshir waa baay'ee nama biyya lafaa kana waa baay'ee nama mudata. Jabaadhu obsa barbaachisaa komitmentii jedhan sana. Gartee goolii yookaan miishina waa qabaachuu qabda inshaallah. Waa hundaa namni nama barata inshaallah suutuma gartee poolee jedhamus akkasumatti hin baratta. Nama duwwaaratti hirkatan bara kana kallattii hundaan gartee pilaatfoormii sooshaal miidiyaan kunis waa baay'ee gadi fide. Kana hunda advaanteejii bu'aa irraa buufachuun dansaa beektu. Hin baratta. Akkuma hojii namni deemee sarti hojii barbaaddatu birri illee nama waan ni godhu bizineesa waan artee rabbiin sammuu nu kan itti fayyadamuun dirqama. Tummii akilii jedhanii warri keenyaatu. Tummii akilii. Akkas. Akilii sana itti fayyadamna inshaallah. Rabbisi alaafisu. Hin badin anis mee faloo namni kiyya akkama deebisa. Lakkoofsa naa barreessa inshaallah tole. Kiyya abdii irraa fudhadhu lakkoofsa kiyyaas. Warra Naayiroobitti warra gartee baay'ee waliin turre jira. Warra gartee gara Islaamummaa dhufu kana nama baay'ee barumsaa geessanii baratu garee adda addaa qabanii onlaayina baay'ee jira. Baratte isaan biyya jabdu Keenyaan jabdu bara. Dhugaadha. Tokko beekta lambaalee narra fudhattee turte waadaa warraa galtee ana barsiisa jettee eegus agarree lambaalee itti kennee dure garuu manaan bilbilee achumaan callee. Subhaanallah. Namni biyya Arabaa kana namni baay'ee gartee afaan warri poolisii kan nama qabaniituma gartee hin darba biyyatti biyya Arabaa kunis biyya baddu subhaanallah. Namni ofii rifuujii beekta rakkisaadha. Kitaan beeyoon qabaanne biyya fuula isaan jirtu sana ni rakkisa. Jiruu 50-50 jiraatu ofiifuu. Asiin poolisii ofirra eega. Asiin jireenya isaa ofa biizuma ta'a. Amma hin baratta inshaallah. Waggaa dhufutti hin jabaatta. Wanti kanallee obbaastee gad dhufta inshaallah. Waa hundaa'u abshiru. Jabaadhu. Baga dhuftee salaamte nagaa nuuf fiddee. Bisitiisin na bakka jirtutti. Amin amin abshiru. No obsinet jirtu atome obsinet pente kaarte kana dinayas cufadha sagale ayya obsinet achuman kote fani obsinet waa fiddamu akkam quba yaa mika waliin eegaa jirra ani anu abumwaas garee kana deeme garee jaldeessaatitti dabalamu deema galgala kanarra maqaa isaatiin achi nageessitan sanuu achi nageessita isa bira nageessa hin gamma achi nageessita eega galgala kanarraa jalqabee biyya lafaa gane ustaaz reedii taa bakkaasin reedii ani bar guyyoo qophaa'an jira baran nam beekam waan dubbadhu warra waan hin beeku dhibba beeku takka malee hin dubbadhu beektaa fani. Abeet ustaaz. Waan hin beeku waan yeroon jedhu takka nama gaafadhu waan dhibbatti beeku shakkii booda ittiin mamii ittiin saalfanne ittiin qaanfanne waan hin jenne dogoggoriin irraa argamu waan beeku takka ittiin dhibba nama gaafadha malee waan kaan hin jedhu baranu. Hin jedhu waan namarraa dhageef ustaadaa jedhee dhageef waan arge waan dhage kana lamaan ittiin hojjedhan. Walii galee akkana jedha wangeelli keessan hin jedhu dhaqee yoon arge malee kanaan rakkisee ijoollee Muhammad akkas jedhe gizii as dhufte isaa fiddibboo lakkoofseen hin jiru hin beektu hin dubbisne wallaahi ani akkasii nama hin baastu jedhan amma obsineet mee isaa jette akkana bullaa ilaanqa gartee aduun dhiitu. Isa. Obsinet waan ajaa'ibaa si qabate. Ajaa'iba. Wallaahi. Hayyama ta'e sitti dhiifnaa ifirraa argoon. Amiiruma tana firaa shaadaa qabsee nama rabbisiif laaffisu. Amira. Obsine. Abeet. Dhiifama. Nagaan siifaa ta'u. Jirta? Nagaa kan nagaafattamme. Baay'ee nagaafattanii. Inni irraanfattee raftee dhufte? Laa inni irraanfanne maaf silkiin itti dawwalame. Abbaa manaati moo abbaa alaa si dawwale? La. Waan akkasiin beeknu nuti. Laana maa hogganaati ganaa warra neerumin hedduun. Hanga neerumni telefoonni isaa sirraa dhaabbata takka nama silkii mana silkii dawwaluuti dhidhuma jedha.
ما يهيرو من لما تدولني ندور ما تدور سلا ما تدورات قرآن كذا إيه قرآن كذا مو واي بالبلا وقرآن رمال تجي واي بالبلا نيدوبا مال تدبا مي قرآن وان جري مالtu anka jechuun gaafa ta'e heerumte waan silki waan hundi adda irratti maatuma ta'eetii fi jireenya kan kee malee abbaa manaa kee malee gatatuma waan jette amma fiddeeti obsine ma akkana nu goota haye gaafi tokko naa deebisaame dhiifama amma karee bosana naan fidan hin jenne fani na fida dhugaa waaqayyo na fida isaas garuu gaafi tokko sin gaafadha san fideen dura jechuudha ayye okay allaani waan meeqarraa sin uume waan meeqarraa nuyi waaqayyo kun kan nu uume biyya irraa nu uume maal biyya irraa uumamteeti aywa ana biyya irraa nu uumame no biyya irraa nu uumamneeti rabbiin no dogoggora kaasimin sirreessudha no waaqayyo akkasitti nama kan jedhame harka isaatiin aadam bichaa biyya irraa uumame naan sobe azzarii aadam mitiire no ati miti san biyya irraa uumamte obboleetti ati qunnamtii sala bishaan abbaa keetiitiif haadhateeti irraa uumamte hayya diddega qunnamtii saalaa godheen argamne abbaan keetiif haati ta'e dhaggeeffadha suuraa 30 waan suuraa siin hin jenne bar duraan san siin hin jenne nagaa waan adda sana siin jenne akka quraanaattis aadam biyya irraa uumame jedha akka wangeelaattis biyya irraa uumame ilmi namaa kan bishaan aadam maal irraa uumame dhaggeeffadha quraana keessanii bishaan irraa uumame jedha amma dura bar akka seeraatittu sila niin huna siifin fidaanaan jettee waan sana yoo fidde malee sila gaafii gubbaanuu fiduun qabdu saniifin daqiiqaa 7-8 seeguu jirra teenye kanam takkan dubbisa okay amma kana na dubbataan isin to'a jechuudha sammuu isin to'a isin laa sanatti dhowwu miti jechuun way kuni kana gubbaan fidde gaaf iniin fideettee keessa kuttee bilbilaan na bu'ee naan jette boqonnaan si baasan aan hin jenne amma itti obsineet isin baasanni rakkoon qabu yoom naa baasuu deemta siin baasaa niin fidee qooyyettee akkasumatti bichaa miti dhaggeeffadha quraanii sannaa kan dura niin kan kiristaanaan ta'an waan an kiristaanaan ta'an si jedhe ati islaamaan ta'an jettee walii gallee deemte naan kijibe moo abjuudhaan si dubbadhe quraanni abjuulaa qamaadha sirrii moo sirrii miti obboleettii ta'u jechuun miira biraatetti miti bara amma san waan waliin dubbana sanii waan fadhaa haa ta'u kijibaa haa ta'u dharaa haa ta'u san waan fete jettee waan fete na gaafachuu dandeessa amma ati boqonnaa dhaggeeffadhu waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo afura qulqulluu sadeen tokkummaa waaqayyo kan jedhu jiranaan jettee hin jiru yookaan akkas yoo jiraate kiristaanaan sii taasisin jedhee haa ta'u yoo hin jiraanne islaamani taataa innaan eeyyeenaan jettee siifin kanneettee achi kuttee bilbila haasofitee deebitee gaafii gubbaan na gaafatta. Mergan qabu. Kun sammuu si ho'aa jechuudha. Na gaafisiin gaafatan sammuu si ho'aa. Na gaafadhu hin dinne barwa na gaafachuu waa dide kami eenyu dura si gaafatee boqonnaan fida jettee maaliin si gaafadhee na biraa deemte. Amma daqiiqaa 10 dura daqiiqaa 10 himi kana. Carraa sii gadee. Naan baasaa qoyinaan jettee. Jaalataniis jibbataniit gaa quraanni abjuulaa qamaa jedha kattan baradhetti gara. Haa jedhu quraan way quraan rase ragaa quraanni abjuulaa qamaadhaaf maali waa si gaafadhe eenyu mucaa hin kutte. Peenteen gisee na bira dhufte gartee nama nagaan ta'u kanuma maraata fani akkanuma maraati ijoolleen ani hin beeku. Waan hin jirre nutti lallabanii miti. Gisee deemtee rakkatte kiji wayin ol deebite achii dhoyitee jaarsasii taatu jaldeessa taatu dhoyitee ol deebitee lolti. Mee maal jedhan taa'itiin eegu jira. Maaloo maqaa keessan maaloo maquma keessaniif kijibni kun akkamitti dubartii irraa hin tolu. Barsiisaa isa kijibu. Waan wangeela irra hin jirre maa nu lallabdan ragaan si gaafadhe peenteen sii taas hunoo siin jira rakka ol qabee fidi waan akkas jedhu hin jiru jedhana. Amma achi ol deebitee gaafin si gaafadha maali waan feete jedhe arrabsii quraana feete waan feete na gaafadhu sii deebisani. Nama nagaa tokko fakkaattee guutuu isa akkasii haasoftu naan beekaa bar durumaa kama hin maraatti gisee na waan jedhe. Amma haaloo nuti waan feetan nu gaafadha. Waan hin jirre siitu wangeela kee irra ka gurbaan kaanis Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaati jedhee kijibdee ati tunis amma karma kijibdi. Shaadana qabsiisaaf deemte laa kijibaa mi waan hin jirre. Kijiba yaa pheentee dhiisaa kijiba akkanaa kana yaa jiran isin irraan tolu barsiisonni keessanis. Magaan seefaa ta'u gammachuu dhiiroma hojii haasa'u naame. Tuni ulii hin dhiisina shaadaan ni jiraa naan jette islaamummaan taa'ette gaafuma tokkicha nan qafannitu ganda kanallee hin dhuftu amma. Nama qabeewwan sirra kaa'e ganda garee shaadaatitti hin maraatta garee kasaaraa dhayita. Gammachuu jirtu? Jirru nagumaami. Fayya akkamati?
Fayyaadha. Musliimaa. أو مسلمة بقى ربي مسلمة سيقولي سلا سر بقى يسيت أنا سر كتو دي ما سلا Nam beekama. Sirriitti isin hordofaa bara. Amma tokko هاي أرده قاعد قلتي carraa isin argachuu kana guddaa barbaadee ture. أشر أشر Alhamdulillah. أنا أرى يا ربي جمعتنا في ده أنت وقربان كون أرثوذكسي هاليلويا والإنجيل جريتين أتقول فتي السلام عليكم جت دبين بدي بر Osoo beekan faallaa isaanii bara ustaad. Osoo beekanii. أكاسي بر أسمع بيت Osoo beekan faallaa isamu. فني ما نجتنا بلا دين تم كبجادان فني نقوم Sirriitti jalaa أنا gubbaallee دوغو sirriitti غريمو hordofna. Osoo beekanii faallaa isaanii bara ustaad. Gammachuu muutii qabadhu miiqoo egaa. mucho akkasuma ayyaga mucho kiyya qoy abshiru waga gammadde Maal jettan ustaad? waan jedhe gartee waan san walii galeenis gooftaan fudhadhaa jedheen islaamaan taayattee kutte sana achi booda na jijjiiramu kana anaa dogoggare moo isiidha kana gartee gaafii dhuftee na gaafattu hin argine naan hin jenne fide naan hin jenne boqonnaa kanaa dubbistuun eeguu jiran yaa rabbi garam naan deemti gara waajibila na geessuu deemti moo shahaadaadhaaf jedheetiin taa'u jiran Ishii biraa gaaffii biraa. Eka jechuun deebistee sana achi booda na gaafachuu dandeessii bar. Eenyu waan ammas deebitee gaafuma na gaafattee maalirraa uumamtan waan akkamirraa uumamtanii gartee jette ani biyyeeraan uumamee naan jette no biyyeeraan uuma akka wangeelaatti biyyeeraa kan uumame yaadan bichaadha. Akka quraanaatittis anaaf isin uumamni kaan qunnamti saalaatiin namni bishaanirraa dhalate jedhana spermii dhangala'aa bishaanii maa namni qanaa hin beekne barumsa maal barata yaa jiran akkam saayinsii isin barsiifna moo wangeela moo quraana isin barsiifna moo aadaa Oromooti. Namni bishaan spermii dhangala'aa dubartiitii fi dhiiraarraa dhalata. Rakkanne boo wallahi akkuma Maal seetani amma addaame akkuma biyyoorraa uumame san nutillee amma namoonni tarii keessa gadi bunee akka barumsa hedduu hin qabne kuni amma maalirraa uumamte onaa jedhan nutillee biyyeerraa jechuu nan danda'asni kuni jechuun no immoo abbaan keenya adam horteen keenya qaamni namni biyyeerraa dhufee biyya deebi'u gojo oriijinaala asli abbaa keenya qofa waaqayyoon biyyeerraa harka isaatiin tolche malee anaaf ati biyyeerraan uumamne obboleettii ta'u. Ta'a inni dhugaadha. Nuti immoo akkasii biyyeerraa odoo hin uumamin yaa haadhaaf abbaan keenya wanta akkasii harasiin kan dhufnedha. Haa ta'u malee immoo asitti ammaan fakkeenya poosiin kana naaf dhiyeettan ragaa filadhaatiif kottaan isin jedha fakkeenyaaf ijoolleen tokko tokko as seentanii gaafii gaafatamtan dhiistanii waan hin jedhina yookaan kan hin beekne dhaqii kana gaafadhu namni keechaan isiniin jedhee sinitti meetii miti dhuftanii gaafattan. Ofumaa dhufee jechuun gaafii seenee ofii mormi seenee malee jarana ani ijoolleen teenyaas waan hin beekne ganta sana dhaqina jarana yoo amantii isaan beekne hin dhufin mana kanan seenee yoo gaafii qofaan isin gaafadheette gaafii qofa gaafadhu deem. Yoo ni morma jettee hin miidhamta. Wartee yoo boqonnaa fiddee bakka kana akkana jedhamee naa ibsii naan jettee takka gaafiin qabaa quraanni keessan akka inni jedhamu hin jedhu yoo jette ni jedha takka hin jedhu. Ati ni jedha yoo jette ragaati fidu ani hin jedhu yoo jedhe ragaasi fidu kanuma. Mormi deemtee falmi seenta kanuma beeku yookaan hin dhufin caljii jala taa'ee baradhu takka barsiisota keessan bira dhaqee baradhu takka isaan dhufani. Ofiif dhuftanas nuti isin hin finne dubartiin ofiif hundi ol jaatanii haasoftan. Barsiisonni keessan hin dhufan yoo gamas dhayne bulook nu godhan nu yaasti dubartii hojii haasoftan jedhan nuti barumsa keessan hin beeknu hanqam wangeela dubbistee amantii islaamarraa maal dubbistee hin beeknu ofii ol dhuftanii nu hojii mormitan oggus hin gaafanne ofii agartee wangeela agartee kana beekuu keessa hin jirti keessa yaatan amantii keessan illee xiqqeessitanii waan illee of hin godhina so daasiiti hojii haasaa qoyme jirta ibsa. Halo? Akkam nagaa jirtu? Nagaa jirtu. Akkuma guyyaa saniin ta'een gaasuutuma deemna. Wal dhaga'uun jiraannaan? Ati dubbii okay. Ati dubbii okay. Waanni maal jettanii?
barsiisaan kan kee kan irraa barattu Phaawulos moo Yesuus? Abdii deebi'aa Maani Abdii deebi'aa maani ilalla. Fanii ni jirtaa? Abeet ustaas. Nu jidduun murteessaa iyyee. Maal jettanii ustaas? Dhiifama. Dalagaa hojiirra jirtaati? Laa, hojiirra hin jiru. Jechuun meeqa eenyu ibsaati kiristaanaa meequma isin dura wal beeyna bar siisaasi. Waan hin jedheen ibsaadhaanii waan hin jedhe fanii Kiristoos immoo Iyesuus immoo Phaawulos hin jedheen. Lamaanirra saallachuuti takka Iyesuus takka Phaawulos jedhee deebisuudhaaf mirgeessaati gaafii filannooti kuni. Ibsa barsiisaan kan kee Phaawulos immoo Iyesuus. ani yeroo hundumaa gaaffii kan qabne deebisuuf qophii miti baay'ee. Oh, kan qabu. Okay, sanyii kiristaana mucaa sanyii barsiisaan kan kee karraa barattu barsiisaa kan Phaawulos immoo Yesuus.